akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo itti bohara irraa barannu hanga dhumaatitti nafaana tura like godhaa. Akkasumas namoonni maatii chaanaalii kootiin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa. Gara viidiyootti. Maqaan sirrii Dooktara kabajamoo Artiist Alii Birraa eenyu? Lodaaw. Lodaaw maal Lodaaw weerraa qabante mumucaa. Maal ta'eeti mucaan dhiiraaf dubartii akkamitti walitti fida? Mee eenyu jedhama? Maqaan sirrii isaa eenyu jedhama? Koomentii irratti na barreessaa namoonni beektan. የደላው የራሱን ሚስት እንደዚህ ወደ ላይ አንስቶ ያሸታታል ያሌለውስ ምን ይሆናል? እስኪ አሁን አፍሪካዎቹ እነሱን አይተው ኮሮጁና እስኪ እንደነሱ መስራት ፈለጉ እንበል እንየው። አይዞሽ ከነቲ አፈንዲች ፍቅበይ እስኪ አይዋ አፍጥኙ አንዱ ነገር እያነሳች ነው ያኛው ማንሳት ይሄ ሰውዬ ወደ ላይ ያነሳታል ወይስ አያነሳትም የሚለው ጉዳይ አይዋ እንዳታጥነክ አፍሪካ አልተሳካለም Indandeen fakkeessu viidiyoon itti aanus viidiyoo jabeenya qaamaa viidiyoo makana fakkaatu haa ilaallume. Hawushu master misbah layyat yaala teknik daare yaasayyaachwal baale layyat yaala yaatamokkare daa kiba kakon Wow. Kaba yaal enal yaasa kana hon sibrik bidik yaasa asar kana jagna master jagna Sirriimatti danda'a hojjechuu danda'a baay'ee danda'a dhugamaanu ispoortii jabeenya qaamaa akkanatti hojjechuun muuxannoo yeroo dheeraa barbaachisaa. Viidiyoon itti aanu pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu? Gaafii kana gaafatamanii namoonni hedduu waan isaan deebisan haa ilaallu. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu? Pirezidaantiin moo jedhamti wanno kan Itoophiyaa moo Prime Minister moo pirezidaantii? أيوة مكاني شيء بنات ما فات الورق كجا مسافر فرزران سما نبر سما ما نبر فرزران Namoota karaa irra deeman gaafachuu jira. ويني Prime Minister indakla Dr. Abiy Ahmed ishini moyni ma Eenyu tisa gaafat? President homa nabar አይደለም Kanon Ulfaataa magaafi baay'ee salphaati. filannoon qabu eenyu ni banaalish maqaan ishii Kanon Ulfaataa baay'ee gaafii salphaadha akkanatti deebisuu dadhabee jira. Masha Allah tabarakallah keeki muruu jiranii romantik ilaallaa qoy fataan fuudhee quba aywa muuxadhu amma la ilaha illallah Oyo Gara كلش يا باقيتي شو هذا يا بني آدم هو بيدك فولا من كيك هو بموتت هو شيلتو تيشو بطريقة حركة البنتي بكل فكتير Fuula isheetiin tuqee afaaniin deebi'ee mutatee ajaa'ibuma kun. Mansuur Jamal ummanni jaalala isaaf qabu akkamitti agarsiise haa ilaallume.
haala namatti toluun haala baay'ee namatti tolu kanaan jaalala isaaf qabu agarsiisee jira. Uummanni viidiyoon itti aanu tapha hedduu namatti toluu fi nama bohaarsu haa ilaallume. Hello. Hola, Carlos. Alaabaa abbaa gadaa gaafii kana gaafatamanii namoonni hedduu waan isaan deebisan haa ilaallu. Hello. Diimaa magariisa qayyidha. Diimaa magariisa gurraacha. Hola, Carlos. Kasidha? Diimaa magariisa gurraacha. Kasidha hin beeku garuu waa'ee isaa keessa galee hin beeku. Alaabaa abbaa gadaa. Hello. Alaabaa abbaa gadaa hin beekne. Halluu. Hola, Carlos. Diimaa. Adii. Gurraacha. Diimaa adii gurraacha. Akkasii. Hola, Carlos. Maali fakkate ani hin beeku mee namoonni beektan yookiin yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa maaltu akka ta'uu qabu jechuudha. Namoonni gaafii salphaa akkana kanarratti hubannoo dhabanii jiru. ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ የአፋን ኦሮሞ ዘፋኝ ነው። ከ267 በላይ ዘፈኖች አሉት። 100 የሚጠጉ አዋርዶችን ወስዷል። ይህ ዘፋኝ ማን ነው? ጫላውልቴ ደሰፊቴ ያገሪን ማለት ነው። ቢሻምቦሩ ኬኛ የሚላል አንተ ደሰፊቴ እሱን ዘፈኑን ከወደድሽ በድምጽ ብትሞክሪልኝ ደስ ይለኛል። ያው ቢሻምቦሩ ኬኛ ድፍርስ ድፍርስ ጀዳ ድፍርስ ድፍርስ ጀዳ ይሄንን ባቅ kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa yookiin viidiyoon addaa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen itti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessu. Hin irraanfatina ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti yeroo gaarii.